Nagaa akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Nagaa Tiyuubii baga deebitaniitoo gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan har'allee barumsa afaan Ingiliffaa baay'ee barbaachisaa ta'e afaan Oromootiin akka isiniif galuu danda'utti isiniif fideen jira jechuudha. Kanaafiyyuu akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Har'a maalan isin barsiisaa gara gaaleewwan 15 jechuudha. Gaaleewwan 15 kunniin baay'ee isin fayyadanii barattootas yoo taatan akkasumas ammoo biyya alaattis kan jirtan jechoota kanneen gaaleewwan kanneen fayyadamuudhaan yeroo hundaa shaakaluudhaan irraa barachuu dandeessanii jechuudha. Kan isin irraa eegamu haarawoo taatanii subscribe kan jettu kan viidiyoo jalaa sana tuquudha. Yaada keessanis ammoo nu barreessuudha jechuudha wanti isin irraa eegamu isa. Kanaaf subscribe godhame viidiyoo immoo like gochuudhaan eegalaa. Chaanaaliillee telegiraamallee join godhaatoo viidiyoowwanis barreeffama tokko tokkos wantoota akka kitaabatis achirratti isinii gadhiisna waan ta'eef yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa iskiriin irratti isiniif wanti jenna. Kanaafiyyuu isaanii dubbisaatii wanta jechuu dandeessanii jechuudha. Wanta barbaadan nu gaafachuu dandeessan onlaayiniidhaan illee barachuu barbaadan daayirekt jechuudha. Kafaltii jiddu galeessaan onlaayiniidhaan barachuu ni dandeessu waan ta'eef jechuudha. Okay. Tokkoffaan maal jedhaa gara barumsa keenya yoo dabarru I am a bit sick jedha. I am a bit sick. Yoo xinnoo sin dhukkube xinnoo na dhukkubeera. Har'a xinnoo na dhukkubeera. I am a bit sick. A bit jechuun wanta xinnoo jechuudha. Sick jechuun immoo dhukkubaa miti. Kanaafiyyuu walitti yoo qabne I am a bit sick. I am a bit sick. Ana xinnoo na dhukkubeera yookaan xinnoo na dhukkubeera jechuu barbaadan afaan Ingiliffaatiin I am a bit sick jettanii jechuudha. Kana I am jechuun amma warroota jalqaba irraa illee yoo kaastan rakkoon qabu. Tokkoon isaa isinii ibsaan deema waan ta'eef jechuudha. Wantan beeku sirriitti share isinii gochaa deema. Wanta dogongorre immoo jiraate isinis natti himaa comment irratti natti himaa deemuu hin dandeenya jechuudha wal barsiisaa. Kanaaf I am a bit sick jechuun xinnoo na dhukkubeera. Jechuudha. Kanaaf amma jecha sick jettutan dhukkuba jechuu akka qabattan jechuudha. Amma gara jecha lammaffaa dabarraa jechuudha. Gara gaalee lammaffaa. Amma immoo baay'ee yoo dadhabdan jechuudha. Dadhabbiin ni jira. I am tired jechuu dandeessan. Komaniidha. Yeroo baay'ee beekamaadha. I am tired jechuun jechuudha. Dadhabdan yoo taa'ee jechuudha. Garuu akka malee yoo dadhabdan ofirraa bahiin jira baay'ee dadhabiin jira jechuu barbaadan I am exhausted jettan akkuma asirratti barreeffame kana jechuudha. I am exhausted. Baay'ee dadhabdanii jirtanii jechuudha. You are very tired. Baay'ee dadhabdanii jirtanii jechuudha. Yoo baay'ee dadhabdan I am tired yookaan ammoo I am very tired hamma jettan very sana dhiistanii jechuma tokkoon I am exhausted. Meena waliin jedhaayi I am exhausted. Baay'ee gaariidha. Baay'ee dadhabeen jira jechuu barbaadan I am exhausted jechuu dandeessanii jechuudha. Okay. Inni sadaffaan ammoo I am doing great. Baay'ee nagaan jira. Amma karaa garaagaraatiin namootaan nagaa gaafachuu dandeessanii kan gaafatamtanis deebisuu dandeessan. I am fine, I am good. Wanta akkasii ni jira. Garuu xiqqooma yoo guddistan I am doing great. How are you doing? Sin jechuu danda'a namni tokko. How are you doing? Yoo sin jedhe I am doing great. I am doing great. Baay'ee nagaan jira. Yookaan bakka muudii gaariirra jira akka jechuutii jechuudha. Kanaafiyyuu baay'isee nagaan jira. I am doing great jedhame baay'ee gaariidha. I am doing great jettanii jirtanii jechuudha. Maaliifii na waliin jechuu yaalaa. Dubbisni illee isin rakkisu rakkoon qabu. By the way, onlaayiniidhaan nu shaakalliidhaan isin barsiisna. Shaakalliidhaan bifa shaakalliitiin gaafiif deebitiin fayyadamuu dandeessan nu dubbisaa. Isinumti telegiraamaa, waatsaappiidhaan, iimoodhaan nu dubbisuu dandeessan. Karaa zuumiitiin akkasumas ammoo miitiin Google Meetis ta'uu danda'a. Garaa isinitti toluun barachuu dandeessan jechuudha. Okay. Inni itti aanu immoo I have a lot in my mind. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko sammuun keessa waan baay'ee qabachuu danda'a. Sammuu keessan keessatti yaada hedduu qabaachuu dandeessanii wanta isin yaachisu. Kana afaan Ingiliffaatiin akkamitti ibsuu dandeessanii I have a lot in my mind. Mind jechuun sammuudhaa miti. I have a lot in my mind. Sammuun koo yaadaan qabame. Sammuun koo yaadaan qabame
I have a lot in my mind. Sammuu koo keessa hedduutu jira wanta hedduu. A lot jechuun wanta hedduudhaa miti. I have jechuun nan qaba jechuudha. Sammuu kiyya keessatti waan hedduun qaba. Garuu gara keenya ofiin immoo sammuu koo yaadaan qabamee jira. Gara jedhuutti adeemaa jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo I heard a bad news. I heard a bad news today. Oduu badaan dhagahee. Oduu namatti hin tolle. I heard dhagahee jira jechuudha. Hear jechuun dhaga'uudhaan mitiiree baay'ee gaariidha. Bad jechuun immoo badaa jechuudha. News jechuun immoo oduu yookaan isa Amaariffaan zeenaa jennu sanaa jechuudha laala. I heard a bad news jennaa jechuudha. I heard a bad news. Oduu badaan dhagahee. Okay, amma warroonni teelegiraama keenya bilbila kanaan join godhaatoo isinillee warri afaan Ingiliffaa hamma ta'e yaaltan jechuudha. Hamma ta'e yaaltan nu bira barattoonni maalidhaa ABCD irraa illee ka'an ni jiran waan ta'eef group irratti illee wal barsiisuu ni dandeenya jechuudha. Isinis seentaniitoo warroonni nama gargaarus barbaadan ofiifis barachaa nama biraas group irratti adminii isin goonetoo groupii to'achuu dandeessanii jechuudha. Namas gargaaraa ofiifis barachaa akkasitti waliin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. So, I heard a bad news yoo jenne oduu badaan dhagahee jechuudha. Kan itti aanume irra kanan isinii deddeebi'u isinillee akkana waliin irra deddeebitaa wanti jettaniif akka qabattaniif. Okay, inni biraa immoo I broke up with my girlfriend. I broke up with my girlfriend jedha. Maal jechuudha? Broke up jechuun maal jechuudha? Addaan bahuudha. Addaan bahuudha. Maybe lolaan ta'uu danda'a wanta garaagaraatti. I broke up with her. Ishee waliin gargar baheen jira. Yookaan maal jedha asirratti girlfriend jechuun maal jechuudha? Jaalallee durbaatiiti. I broke up with my girlfriend. Jaalallee koo waliin adda baanee. Jaalallee koo waliin adda baanee kan jedhudha. I broke up with my girlfriend jedha. Girlfriend jechuun jaalallee durbaa. Akkasumas ammoo I broke up yoo jenne immoo addaan baane. Laa argitanii asirratti ammoo broke up waan biraa fakkaatan I broke up with yoo jenne ishee addaan baaneerra kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Break up irra jira yoo jenne amma fakkeenya namni tokko nama waliin addaan baheetoo bakka maybe gaddarra ta'uu danda'a. Xiqqoo nama miidhaa miti nama miidhaa yoo akkanatti nama jaalatan waliin addaan ba'anii akkas jedhamaa miti nama miidhaa jechuudha. Warroonni miidhamtanii. Anyway, I broke up with my girlfriend. Jaalallee koo waliin addaan baanee kan jedhu agarsiisa. Kan itti aanu immoo ammamee maadaamii keessaniin illee ta'uu danda'a. Akkasumas nama kabajjan tokkoon maal jedhama asirratti amma fakkeenyaaf akkam oolte giiftii koo jechuu barbaadan. Akkam oolte giiftii koo. Good afternoon, madam. Good afternoon, madam. Good afternoon, madam. Akkam oolte giiftii koo. Akka giiftii koo jechuuti. Madam jechuun akka giiftii jechuuti. Giiftii jechuuti. Okay. So, the next one, never mind. Never mind. Homaa miti. Yookaan hin yaadda'in. Never mind. Itti dhiphatin jechuudha wanta san dhiisi. Itti dhiphatin. Never mind. Jechuu dandeessanii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Hordoftoota nagaa tiubii. Subscribe warreen godhin subscribe godhaa. Akkanatti waliin barachaa deemna. Wannuma beeknu walii share goona. Rakkoon qabu waanuma beeknu. Isinis waanuma beektan barreessuu hin dandeessan koomentii irratti illee. Jecha haaraa barattan mee barreessaa. Jecha haaraa barattan barreessaa. Akkuma faamiliitti waliin barachaa deemna. Akkuma maatiitti jechuudha. Okay. Inni biraa immoo nama tokko immoo yeroo dheeraadhaaf yoo wal arguu baaltan maal jechuu dandeessa isinitti fakkaata. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Yeroo dheeraaf waliin agarre. Yeroo dheeraaf waliin agarre jechuu barbaadan long time no see. Long time no see. Long time jechuun yeroo dheeraa jechuudha miti no see waliin agarree akka jechuuti. Long time no see yeroo dheeraaf waliin agarree nama fakkeenyaaf nama sim jalaa badee waliin jechuu barbaadan akkana jechuu dandeessanii jechuudha. Kan itti aanu immoo you are lost baddee jirta. You are lost baddee jirta. You are lost baddee jirta jechuu barbaadan jechuudha. You are lost baddee jirta.
jechuu yoo barbaaddan fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Amma hiriyoota keessaniif illee viidiyoowwan kana sheer godhaash. Har'a piroomooshinii isinitti baay'isee miti. Akkanumatti namoota kaan biras akka ga'uuf viidiyoon keenya illee baay'inaan ga'an jiru. Kanumaaf jedheetanii akka isin sheernaa gootan. Inni biraa immoo I have been around. Asuma naannoodhuman ture jechuu barbaadan amma fakkeenyaaf. Where have you been? Siniin jechuu danda'a namni tokko. Eessa turte? Where have you been? Yookaan eessa jirta ture? Jechuu yoo siniin jedhe I have been around. I have been around. You are lost. Sin jechuu danda'a. Kan duratti san baddeerta yoo sin jedhe asuma naannoodhuman jira bara. Yoo naannoo jiraatte yoo naannoo turte jechuudha. Asuma naannoodhuman ture jechuu barbaadde maal jette? I have been around. I have been around jechuu dandeessaa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo yaada kee hoo jijjiirte yookaan ammoo wanta yaaddu tokko namni ni jijjiiraa mitiiree yaada keessan osoo jijjiirtanii yaada koo jijjiireen jiraanii jechuu barbaadde yaada koo jijjiireen jira jechuu yoo barbaadde I have changed my mind. I have changed my mind osoo direct kan amma direct translate hin godhina. Amma fakkeenyaaf direct osoo translate geetanii maal ta'a? I have changed my mind. Sammuu koon jijjiiree akka jechuutti sammuu koo yaada gara keenyatti ofiin immoo gara yaada koon jijjiireen jira. I have changed my mind. I have changed my mind jechuu dandeessanii jechuudha. Okay, kan dhumaa immoo I couldn't make up my mind. Laal kunillee maayinduma irratti I couldn't make up my mind. Xiqqoo isin xulfaachuu dandeessu. Kan isin xulfaachuu barreeffachaa irra deebitanii yaaltan. Even amma laaluun keessan booda wanta akkanaa dhageessan sammuu keessanitti haaraan ta'u. I couldn't make up my mind yoo jettan murteessuu hin dandeenye. Murteessuu hin dandeenye jechaa jirtanii jechuudha. I couldn't make up my mind. Murteessuu hin dandeenye. Egaa kanumaa kanarraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoon chaanaalii kanaa jechuudha. Gara viidiyoo 400 hin ta'a kan hojjetamanii. Kanaafiyyuu seenaa ilaalaa keessa irraa fayyadamtanii. Viidiyoo hedduudha. Yeroo garagaraatitti amma keessattuu warroonni biyya alaa jiraattan iddoo garagaraatitti afaan Ingiliffaa isin fayyadu irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Warroonni fakkeenya biyya Arabaa akkas jiraattan iddoo biraattis kan jiraattan Ingiliffaa sirriitti barachuu barbaaddan waan hedduu irraa argattan. Onlaayiniidhaan immoo kophaa koon barachuu barbaada hojjettan seenaa lakkoofsa asirratti argitan kanaan nu bilbilaa akkasumas iimoodhaan waatsaappiidhaan teelegiraamaan yoo nu dubbistan deebiin keenya dafneet isinii deebisna waan ta'eef iyyuu kanaaf nu dubbisuu dandeessanii ammaaf bakkuma artanitti nagaan uftaa baay'ee isin jaalannaa.